nama dibame arraba isaa qoricha. Yeroo dibamtu rakkinni jira garuu ati injifata. Gaafa dibamtu kanatu siita jijjiirama sirratti dhufa. Dhoksaan kee Waaqa harka jira. Waaqayyo guyyaa irraa kaasee si diba. Namni dibata barbaadan dibata hojii. Arraa kaasee dibata kana booda injijjiiramu. Yaadaan durfameera, qabeenyaan durfameera, jireenyaan durfameera. Sichi dursu warri jettan ergaan qaba namoota indursita ammati. Amma taraan kan eewu kan keeti maqaa Yesuusin qabeenya kuftirraa deebii durs. Dursantirraa deebii durs. Dursaa biyya kana keessa kan jirtan biyya kan nabdan dursaa biyya argadhaati. Eebba kan nabdan eebba argadhaa dursaa. Mata dureen koo dibata booda. Waan dibata booda ta'u sirriitti hima. Macaafa Saamu'eel isa dura boqonnaa 11 hanga 7 Saamu'eel namni Waaqayyoo tokko mandaricha keessa socho'aa gaafa ture. Saa'ol namni jedhamu tokko immoo arree abbaa isaa barbaada mandara keessa deema. Saa'ol arree kana barbaacha mandara keessa yeroo deemaa turetti dingata nama dibamaa tokko wajjin wal arge. Erga wal argee booda Saamu'eel qodaa ejersaa yookiin gaanfaa keessaa fuudheetu mataa Saa'ol irratti dibata dhangalaase. Namoonni dibata barbaadame dibata kana booda wanta isinitti hima mee dubbadhaa. Dibata booda wanti naa ta'u jedhame wantoota gurguddaadha jedhaani. Tokkoffaa narratti, mana koorratti, jireenya koorratti jijjiiramatu ta'a. Dibata booda maaltu sirratti ta'a? Ameen jedha harka kee ol fuudhe. Dibata booda harki kee jijjiirama, manni kee jijjiirama, jireenyi kee jijjiirama, abjuun kee jijjiirama, tajaajilli kee jijjiirama, hojiin kee jijjiirama. Maal booda? Mee dibata booda nan geeddarama jedha. Lama jedha wanta badeetu na argama jedha. Maal booda? Mee waan sin jalaa bade barbaada hundi keessan. Mee dibata booda jedha wanti na jalaa bade harka namaatiin, seexanaan, digimtiidhaan wanti na jalaa bade, eebbi na jalaa bade, mul'anni na jalaa bade naaf argama jedhi. Sirratti ta'u maqaa Yesuusi. Isa sadaffaa moo'ichatu argama. Isti namoonni ammoona hojjettanii mo'achuu dadhabdan, barattanii mo'achuu dadhabdan, deemtanii kadhattanii mo'achuu dadhabdan. Hello, dibata booda moo'ichatu si argata. Isa afuraffaa ija jabinatu siif argama. Humnatu sii dhufa jechuudha. Isa shanaffaa dibata booda humnatu argama. Jijjiiramatu dhufa. Hojii ergamoota 9:19. Tokkoffaa Saamu'eel 10:6-7. Isa lammaffaa wanta badeetu deebi'a. Tokkoffaa Saamu'eel 10:15-6. Isa sadaffaa moo'ichatu argama. Saamu'eel isa duraa 17:45-48. Afuraffaa ija jabinaaf humnaan lallabuutu namaa dhufa. Ergamoota 4:31. 5 humna godhatu. Lafa jireetti humna godhatu. Hojii ergamoota 9:22. Namni erga dibame booda waan inni ta'u sinitti hima. Afurri qulqulluun nama hundumaaf kennameera. Atis qabdaa, innis qabaa, isheenis qaba, hundumtuu qaba afurri qulqulluu. Waaqayyo afurri qulqulluu kan nama kenneefi ittiin nama barsiisuuf, gorsuuf, karaa cubburraa nama eeguuf, nama dhaabuudhaaf. Dibati inni dubbadhu kun garuu dibata hojiiti. Kiristaanonni gaafa cuuphaman hundumtuu maal argatanii? Afurri qulqulluu argatanii moo arganne? Hundumti keessan aleluuyaan jedhinaa malee, afaan haaraan haasa'inaa malee afurri qulqulluun sinitti galeera. Inni nama dubbadhu kun garuu dibata hojiiti. Dibati hojii kun nama hundarran dhufu, nama filatame, nama yaadaan qabame, nama fuula Waaqayyootti hojiidhaaf ta'a jedhanii 20 arfamaan guddoonni gidduutti warra calalaman akka ergamootaaf barsiisota warra darbanitti jechuudha. Isaan kun hojiin gaafatti kennamu jireenyi isaanii guutummaan hin jijjiirama. Namni hundumtuu dibamuu qaba. Namni dibame hin jijjiirama. Tokkoffaarratti ilaalchi isaan jijjiirama, dubbiin isaan jijjiirama, jireenyi isaan jijjiirama. Namni dibame safara keessatti geeddaramaa. Ilaalchi isaa ol kaa'an kufaa miti. Nama dibame bilaa akkanis dhageessanii waa'ee samii dhageessu. Nama waa'ee dibata hin beekne bira gaafa dhaqxan immoo waa'ee waa gurguranii bituu, waa'ee godessa dadhaquu bira dhageessu. Nama dibame bira gaafa dhaqxan garuu jijjiiramaa waan ta'eef waa'ee samii haasa'a. Dibati jedhaani nama jijjiiradhaani. Dibanni gaafa namarra dhufu eenyuun jijjiira? Namicha jijjiira. Dibanni dassuurra dhufee dura eenyuun jijjiira? Dassuu jijjiira malee isa miti. Hojii ergamoota boqonnaa 5 gaafa deemte ilaaltan akka jedhan namoonni yaa'iin fariisotaa sun bartoota walitti qabanii yaa jaranaadhaan naan jarri kun waa'ee isaanii nuu galuu didee maal ennaan baay'ee beekumsaan fagaataniiru. Ilaalaa hin baranneen Phexros barateera. Hiyyoo qurxummii baataa ture. Garuu akka jedhan barumsa lafarraa osoo hin ta'in barumsa Yesuusiin qabu. Kanaafuu dubbiin isaanii maal nutti ta'eera? Ulfaateera. Har'aa kaasee jedhi dubbadhu irratti. Ergan dibame booda dubbiin koo sitti ulfaata of eeggadhu nama si bira jiru. Nama amane arrabni isaa geeddarameera.
hindubbata hinbiqilfata እንደዚህ ይሆናል ይላል ይሆናል ሃሌሉያ አርከሳድሪንሳ አከስታታ ጀራ አከስታታ በቃ አለቀ nama dibame jechuun የተቀየረ ሰው ማለት ነው dibamtee duwwaa safaratti galteen teessu jijjiiramtee teessa dibamtee duwwaa ollaan teessu dibamtee duwwaa safara keessan jiraat jijjiiramaa keetu jiraata iyyitaan kee geeddaramaadha dubbiin kee geeddaramaadha tajaajilli kee geeddaramaadha akka duriin ta'u deemsi kee gimbaaraachuu zaara ይቀየራል ያሴን ዲዊታይፕ the medleys the parifoilet the tolipara I demanda kema place erga dibamte yenanjan arkana ilaluun nafa baun nafa mandarara juanjaun nafa shibatan ijraachuun nafa qat bilat rabamadalle arka kabira wasira gaafa dibamte booda dimet dubbi kedu waggeeddarama miti yedin hojiin kee lengeeddarama ቢፍት ከሌንጌ ደረማ በጣም ታምራለህ ከተቀባ በኋላ በለስ በጣም ሞገሳም ሰው ነህ ግሬስ ያለው ሰው ነህ ክብር ያለው ሰው ነህ ትከበራለህ ኤርጋ ዲባምቴ ቦድ ነማምቲ ሰይጣን ከት ዞር ጀተ ሲላኑ እንደስ ባዲያቴ ሰኔ ቦአ ከንጅርተን ዲባምታኒ ረከታ ከንጅርተን ዲባምታኒ አረባ ከናብደን ዲባምታኒ ጅጅረባ ከናብደን ኤጋ እንገደራምቱ ሲያሳዲን አንገደራባ ወላሂ ከነረከኑ ይላላ ጅርተን ዱካ ነንገደራማ ጀዳ ኦሮሚያ ከሰቀጅተን ነንገደራማ ጀዳ ኢትዮጵያ ከሰቀጅተን ነንገደራማ ጀዳ አፋኒ ዱባዱ ከነዳጋ ካጅርተን ነንገደራማ ጀዳ as gubai kana kesa kajita nangedara maina siasadi toko lama alati yaye sabartanyoti yaye tinta yaralech natti mullata fura nama gedaru galera gubai erga gedaramte biyi kanke firri kanke ormi kanke badiyan kanke magali kanke Ethiopian kanke African kanke American kanke alaf warra masijibban ergat dibata hum hoji hojjeto ofirratti argite namu dubtu gajjadhees ismat jijjiiramni ijoollee dibata birrii miti fooqii miti maal biti samii addunyaa furaatu isaan geeddare nama dibame arraba isaan qoricha yeroo dibamtu rakkinni jira garuu ati injifataa gaafa dibamtu kanatu siita jijjiirama sirratti dhufa dhoksaan kee waaqa harka jira waaqayyo guyyaa irraati kaasee si diba nama dibata barbaadan dibata hojii arraa kaasee dibata kana booda injijjiiramtu obboleessa keetti jijjiiramta Yoosef ko obboloota gidduutti jijjiirame kan eessaa dhufteeti akka de waaqayyo waan si rakkisu sirraa kuteera si jijjiira sin jedhe eebba guurte galte in cannaqamine de waaqayyo arraa kaasee si wajjinan ta'a si wajjinan deema si wajjinan haasaa si wajjinan dubbata si wajjin erga dibamtee booda jijjiiramta bakka kana booda cheekii of godhaa jijjiiramtanii Yesuus guddaadha isa lammaffaa qabeenyi bade jireenyi bade deebii argama nan argadha dubbadhaa isa sadaffaa mo'ichatu argama tokkoffaa Saamu'eel 17:45 Daawit erga dibamee booda dirree lolaatti bahee waaqayyo gooftaan macca Gooliyaadin harka isaa keessa buuseedha innis utaaleedha cirracha tokkotti fuudhee darbate adda isaa keessa buuseedha waaqayyo gooftaan macca mo'icha waan kenne billaa Gooliyaadin fuudhee mormarraa muree har'a akkastu taa namoota iddoo kaa jirta erga dibamtanii namni si mo'atu tokko iyyuu hin jiru dubbatee sin mo'atu deemee sin dursee sin mo'atu elo durfameera warri jettan dibamaan dursitooti yaadaan durfameera qabeenyaan durfameera jireenyaan durfameera sichin dursu warri jettan ergaan qaba namoota in dursita amma taraan kan eewti kan keeti maqaa Yesuusin qabeenya kuftirraa deebii durs eebba dursantirraa deebii durs harka kee fuudhi ameen naan jedh dursaa biyya kana keessa kan jirtan biyya kan dhabdan dursaa biyya argadhaati eebba kan dhabdan eebba argadhaa dursaa